Radaba. Dhaamsaan qaba. Dhaamsiniin an qabu diraamaa Opiidiyoon dalagaa jirtu. Diraamaa Opiidiyoon abaaboo keessatti dalagaa jirtuuf akka qaawwa hin banne ispeeshaalii ijoollee Harargeetiif. Ijoolleen Harargee duraanuu ilmaan sabaati malee ilmaan gandaati miti. Tana namoonni beekaa jechuudha. Wannummaan Opiidiyoon Jaaldaawwit Ibsaa manatti hiitee hayyoota adda bilisummaa Oromoo dila san hunda guututti uummata san hunda hidhaanidhanii hoggantoota kafaa'oo guututti hidhanii Jawaar Maammaffaa dhufanii Araarsoo Biqilaa afaan Amaaraan beeyne takkaffaa jaala Araarsoo nin kabajaa nama akkaan kabaju nama akkaan jaaladhu nama afaan Amaaraan beeyne Araarsoo ban nama qawwee irra qabanii haasa'e jedhaniin fakkaata yoo agartanii jiraattan fuula isaa barreessaniiti itti kannanii waan nuti siin jenne dubbadhuu jedhaniin Araarsoo hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo osoo hin taane hayyuu duree bilisiginnaaniif godhattee achi kaayyattee jechuudha. Ijoollee Harargee dhaamsan isinii qaba. Araarsoo silaa duu Oromoo wajji du'a bilisummaa harkatu Oromoo wajji harkachuu qaba tureen. Dhugaan jirtu tana. Diraamaa akkanaa Opiidiyoo diraamaa akkanaa hin dhageessu nuti hin dhageenyu. Annama biraan beeku Oromoo takka waan isin ooftan kana diraamaa keessan kana namni isinii dhaga'u hin jiru. Waan dabre waan amata meeqa dabre. Araarsoo kallee paarlamaa keessa taa'ee gisee inni haasa'u isaa dhageessanii jirtan. Nama baaragee dhufee bakka san taa'u fakkaata ija babaasee. Yoo waan nuti isin jenne dubbachuu baatte yeroo asii gabbuuti ni duuta Araarsoo Biqilaa nama jaaniin fakkaata. Kana namni sammuu qabu mizaana irra kaa'uu ni danda'a jechuudha. Ijoolleen Harargee there is a few ijoolleen gandaa ni beeynaa jechuudha. Facebook irrattis bakka hundattuu ni beeyna. Ilmaan sabaati malee nuti ilmaan gandaati miti. Kanaanii miti akkaataan isin itti uummata addaan ciccirtan kanaanii miti. Jaal Araarsoo yoo hayyu duree godhattan hayyu duree keessanii kabilsiginnaati malee hayyu duree uummata Oromooti miti. Wanni inni haasoo waan biraa. Hogga miidiyaan dawwalee interviisee godhe Jaal Araarsoo wanni inni jiru waan biraa. Hagin gabbee paarlamaa Opiidiyoo keessa taa'ee haasoo waan biraa. Wanni akkanaatu nuti numaa hin dhageenyu nuti. Akka uummanni Oromoo ta'u hojjetan Opiidiyoo jaalattanii jibbitanii Opiidiyoo jettanii Opiidiyoo duraa Opiidiyoo dheengaddaa ODP kalee bilisiginnaa irraa jaalattinii jibbitanii sirni keessan kufaan. Gaafa kaanis amata 27 guutuu uummata nyaachuu turtanii Opiidiyoon uummata Oromoo gidirsaa turtee guyyaa takka anammallee nin jarra deebi'ee guyyaa takka TPLF uummata Oromoo rakkisteen beektu guyyaa takka TPLF uummata Oromoo miiteen beektu. Akka jiruun namni uummata Oromoo nyaachuu ture namni hayyoota keessan fixuu ture Opiidiyoodha irra deddeebi'ee isiniin finimaan amma boodallee. Alagaan uumaan hungoone nuti. Alagatti ijaan diibinaa. Namni nuti dura dhabamsiisuu qabnu bilisiginnaa. Opiidiyoo. Warra amata 27 uummata nyaachuu ture arrallee uummata burjaajeessee uummata nyaachuu fadhu. Saa kanatti uummanni Oromoo dammaqee jira namni isin dhaga'u hin jiru. Namnummaan Opiidiyoo dhaga'u tokko hin jiru gaa. Addunyaa tana gubbaa. Jaal Araarsoo fiddanii akka ifin feetanitti waan feetan barreessitanitti kannitanii Araarsoo Biqilaa nyaattee barsii gaa. Gii kana booda maal gootaan? Haacaaluu hundee isaatu kunoo mucaan qaxarra kun numan duune ijoolleen xixiqqoon qeerootuun gachiisteen duutu bilisiginnaan si jeeftu maaltu maal sirraa ta'a? Yoo duute maali? Goota meeqaa awwaalte harka keetiin goota meeqaatu si biraa du'e harka keetiin? Nama goota meeqa baraa keessa dhiistee biraa deemti? Arra lubbuu tantee sodaattee nin du'a jechuudhaaf. Afaan Amaaraan beektu waan haasoftu hin beektu baara gomni kan kee fuularraa si mul'ata.
achi dhuftee waan biltsiginnaan barreessitee kannite afaan biltsiginnaa taatee haasoftaa paarlamaa keessa teesse. Hoggantooti adda bilisummaa Oromoo dilli san eessa kutan? Eessa kutanii maaliif ummata kana hiitanii jettee maan gaafatin? Carraa harkattee achi seente saniin eessa keessanii hoggantoota keenya eessa keessan? Nama maqaa abaawootiin hidhamu jiru kana eessa keesse Abiyyi Ahmad jettee maan gaafatin? Haasijjeesu. Dhiiroo lubbuun ol baate malee gadi hin baatu. Fakkeessuun gaariidhaa mitiin. Uummata Oromootiif hin qabsaa jecha fakkeessuun gaarii miti. Jaal Daawud Ibsaa mana keessatti Israanyaa godhanii jiranii. Mana keessa hidhanii jiranii. Maaliif hiitanii maaliif inni asirratti hin dhiyaatinii ani hin dhiyaaddottee maan didin? Takkaahoo maaliif dirqiidhaan waan kana nagoosisaa jiran maan jin dirqiidhaan summa jeessan malee uumaan taatu bar. Ilmaan gurguddaa qabda nyaattee gihee umriin kan kee kanaa sin barbaachisuu jiraachuun. Ilmaan namaa xixiqqaa meeqaatu dhumaa jira. Ka waan takka hin argin ka fuudhee ilmoon dhalin. Daa'ima xixiqqaa kanaatu dhumutti jiran. Maal qabaati yoo duute maal qaba yoo piidoon si jeefte maal qaba? Haajaaluun bar yoon du'e dachiin siilee saajee du'ee bar. Atis maan jeen akkasitti? Namni si burjaaja hin jiru. Oo nuti qabeenyu abaawoon takka Oromoon takka. Nuti qabeenyu jechuudha. Ummanni Oromoo gammadu waliin gammanna ummanni Oromoo yoo gammanne immoo yoo booye waliin boonya. Kaan hiitee bilisiginnaan kaan maneedhaa keessa gidirsaadhaa jechuudha. Nama humaa takka hin beekne nama haasawa haasee firraa dubbachuu hin dandeenye fidanii paarlamaa keessa kaatanii bira ta'an. Ani isiniimeetiin jiru OPDO nama beekaan feetuu nama wallaalaa malee. Hin fedhan. Araarsoo Biqilaa akkanas hin beeknu nuti. Nuti akkanas hin beeknu. Araarsoo Biqilaa nama jabaa nama qabsoo keessatti waan meeqatee si beeynaan. Sodaa lubbuu tanteetiitii jecha uummata Oromoo fuula dura dhaabbattee hin kijibin. Sodaa lubbuu teetiitiif uummata Oromoo dura dhaabbattee hin kijibin. Kijibni gaariidhaa miti. Kijibni haraami. Akka shari'aa Islaamatti illee kijibni haraami. Kadhumaa jiru ilmaan keeti. Ilmaan ati akaakoo taatuuf, ilmaan ati abbaa taatuuf, ilmaan ati eessuma taatuuf, ilmaan ati adeera taatuuf hidhumaa jira. Waan bilisiginnaan barreessiteessa kannite paarlamaa keessa teessee ብዙ ማውራት አያስፈልግም ምናምን ጀታን እንዴት ነው ብዙ ማውራት የማይፈልገው? nama meeqaan nurraa hidhamaa jira? Nama meeqaan nurraa dhumaa jira? Manni hidhaa Oromiyaa keessa jiru guutameeti mana barumsatti hidhaa jiran ilmaan Oromoodha. Mana barumsaa keessa gidirfamaa jirti ijoolleen Oromoo. Mana hidhaa guutanii jechuu bilisiginnaan. Waan haasoftu yoon beekne haasa'uun beeku. Afaan kanaan haasa'uun beeku. Afaan kiyyaaneen haasaa. Afaan Oromootiin haasaa. Jettee afaan Oromootiin waan beektumaan dubbatin. Achi teessee ija babaastaan akka nama halkan torchi godhaa fidanii bulanii. Nan ni dagaa biraan naagaa adamsa kan. Ijoolleen Harargeedhaa gandummaan qabdu. Yoo araarsoo Daawud Ibsaa mana keessa ukkaamsitanii araarsoo gabbaastanii hayyu duree goone ka jettan taate nuti bolola aangoo hin qabnu Harargeen. Takka aangoo bololteen beektu Harargeen mirga ifiitiif qabsoo itti malee mirga ilma namaatiif qabsoo itti malee. Oromoo wajjin dhaabbattee dhumti malee. Bolola aangoon qabdu. Hayyu duree gootan godhuu baattan. Eenyu filati eenyu hayyu duree haanuu ta'uu jee gaafni araarsoo Biqilaa hayyu duree haa ta'uu janaarraa miti turte long time ago. Araarsoo Biqilaa harki irra guddaan isaaf darbameeti gaafa hora sabaa Jaal Daawud Ibsaa akka filamuuf nama dabarsee kanne. Arra bilisiginnaa waan barbaadan halkan itti dheeytanii jaarsa waan feetan jettanii akka feetan gootanii araarsoo hunoo dhufe hayyu duree adda bilisummaa akka jirutti namni Jaal Araarsoo Biqilaa hayyu duree adda bilisummaa Oromoo ta'ee Facebook kanarraa olii gannaan neesu kaabinee OPDOti. Kaabinee OPDO. Gowwoomtanii jirtan yoo Jaal Araarsoon Harargee qabanna jettan shawwadamtanii jirtan ammallee isiniin tasaakkamne. Diraamaa biraa dalagaa diraamaa biraatiin gabbaa. Harargeen takka aangoof jettee
Aangoof jettee takkaa dabarsitee sabee fi kanniteen beektuun harargeen. Harargeen Oromoon qulqulluun jechuun diqaalaa nu keessa dhalattee guddatte osoo hin taane. Diqaalaa nu keessa dhalattee guddatte harargee bakka hin buutu. Ni beektan. Harargeen akka gandummaan qabne ni beektan. Harargeen akka waan takkaaf hin dhaabbanne ni beektan. Ijoollee harargee ammallee dhaamsan isinii qaba. Nuti Oromoo wajjin duunee dabarra. Yoo Oromoon dhumte ni dhumna. Yoo Oromoon gammadde ni gammadna. Yoo Oromoon gaddite wajjin gaddina. Oppiidiyoon afaan nuuf hin taatu nuti. Oppiidiyoon as baatee afaan keenya nuuf hin taatuun. Araarsoo yoo feetan furadha. Warra akka araarsootii fi waan isin dhageessu waan lubbuu fi sodaattu hunda wali guurradhaa furadhaa isinii kanninee jira. Maaliif seetan beektaa? Mana citaa tokko keessaa citaa tokko yoo akkatti luqqisan manni isa yoo roobni itti roobe hin dhimmisu. Hin dhimmisu. Araarsoo fudhattanii ummata qushaasha isin jala deemu warra garaa bitamee nuti harargeedha jee harargee bakka bu'ee iyyuu kana fudhattanii manni citaa keessaa citaa tokko yoo akka luqqifte manni san hin dhimmisuun akkasii jechuudha maan harargee. Qushaasha maayyimii humaan beeyne fiddaniiti harargee arrabsisiistan asii maqaa harargeedha arrabsisiistan. Harargeen goota nama gandummaan beeyneen har'a oppiidiyoon tanaanii Oromoo burjaajeessuudhaaf Abiy Ahmed Oromoo akka isin hin kaanetti amata dhibba akka Oromoo lafaan kaanetti hin cabsaa jee gaafni san dabree jira. Mililik akkasitti Oromoo cabsuu hin dandeenyeen. Mililik akkasitti Oromoo cabsuu hin dandeenye. Silaa gaafne Oromoo cabxu gaafa san tureen isin hin tasaakkaamtu oppiidiyoo. Hattu maqaa jijjiirrattan nama amata takka keessa tokko sadii maqaa jijjiirrate ani isin malee nagarree bara. Because oppiidiyoo gisee jan dhiini Oromoo ni danfa amma sanuma. TPLF maan ungoone bilisiginnaa isin namni ummata fixaa ture. Warra aangoo keessa ture. Abbaa duularraa eegalee hanga Abiyyi Ahmeditti hanga Lammaa Magarsatti namni amata 27 Oromoo nyaachuu ture, Oromoo fixuu ture, goota keenya meeqa namni mana hidhaa keessa dhabamsiise oppiidiyoodha malee nama biraatii miti. Jaalattanii jibbitanii. Haacaalus namni ajjeese, haacaaluu namni Oromoorraa ajjeese oppiidiyoodha. Furadhaa tana liqimsa. Oppiidiyoodha namni haacaaluu ajjeese. Hin qaanfattanii xiqqollee. Hin qaanfattanii diraamaan isin daleeydan gis takkallee isiniif hin tasaakkaamu. Yeruma takkaa'u. Haacaaluu ajjeeftanii maatii isaa barreessitaniitti kannitanii akkana jaa dubbadhaa jettaniin manguddoon dulloomte faamilii Haacaaluu Hundeessaa irraas fagaadhaa. Humaata kan godhinaaf Haacaaluu guyyaa gaafa tokko gaafa Oromoon bilisoomte Haacaaluu Hundeessaa ni baate seenaan isaa. Intala teessan ta Haacaaluu ajjeefte maaf iddanii seeraaf hin dhiyeessina. Laamroot Kamaal maaf iddanii hin dhiyeessina. Maas baastanii miidiyaa irratti naaseessiisina. Daa'imni xixiqqaan kalee dhalate isiniif hin shawwadamu waan isin haasoytan. Warra halkan daytanii isin sodaachistan. Ha guyyaa miidiyaatti as baastanii akkana taanee jira waan akkanaa goonee jiru. Eenyuusu saa kanatti hayyu duree nu jijjiiraa isiniin jee. Eenyu hayyu duree nu filaa isiniin jee. Oromoon nuti daawwiti isaan feenu hayyu duree araarsoo biqilaa nu haa isiniin jette. Oromootamtu dhufee isinitti himate hayyu duree nu jijjiiraa isiniin jaanii. Ummata dhaaba siyaasaa keessa oriitanii hanga dhaaba siyaasaatiif murtii kennitan maaliif isin mataan keessan oppiidiyoon maaliif hin jijjiirre yoo nama taatan maaliif of hin jijjiirre oppiidiyoon maaliif of jijjiirtanii akka ummanni fedhutti as yaatanii hin hojjenne ummataaf kijibaa fuudhiistanii hayyoota Oromooti hojii gatteessanii maaliif hin mari'anne. Ummata siyaasaan beeyne ummata maayyimii akka keessanii walitti qabattan malee isiniin taatu. Isini amma namni biyya saniif dura toofu. Isini namni jijjiirama biyyaatiif halkanii guyyaa dalagu. Donqooroo fi donqooroon hoggaa walii damte uumaa takka jechuudhaan miti bar. Zeeroo fi zeeroon gise walii damte zeeroodhaan. Wanni taatu takkalleen hin jirtu. Walitti qabdanii zeeroo akka keessanii fiddaniiti because oppiidiyoon hundi tan baratini. Oppiidiyoon barate takka hin jirtu. Mee isin Oromoo isinin gaafadha. Eega gaafa Lammaa Magarsaa Oromiyaan pirezidaantirraa haasanii eega Xayyibaa Hassan bakka sanii haasanii waa'ee Oromoodha akkam ta'aa jirti. Wanni hundi dhumaa deemu jira.
wanni isin daleeddan hundi isin jalaa laaqamaa deemu jira. Nuti deeggarree turre deeggarre eenyu deeggarre tiim lammaa deeggarre oppiidoon nuti deeggarre tiim lammaa ture. Lammaa Magarsaa Oromoo dura bee Oromoo dhiifama gaafatee arrabooda waan Oromoon jette rabbiin keenya uummata Oromooti jee lammaan as bee nam ilmi namaa ni balleessaa badii ifirraas ni barata. Sababa sanitti tiim lammaa jennee tiim lammaaf harka tumuu turre nuti. Nuti oppiidoo abbaa duulaan deeggarre oppiidoo Alamuu Simeen deeggarre takka. Baabura Lammaa Magarsaa irra ture deeggaruu turre nuti. Uummanni Oromoo irra hedduun baabura Lammaa Magarsaa irra ture deeggaruu ture. Oppiidoo Lammaa Magarsaatiif Xayyibaa Hasanuu warra nyaate. Xayyibaa fi Lammaa nyaataniiti afaan qabsiisanii kaanii maayyimiin humaata kan beekne akka ifin feetutti uummata Oromoo irra caffaraa jirti. Jaalattanii jibbitanii oppiidoo hiddi keessan buqqa'uun hin oolu. Ni buqqaatan. Amata 27 guutuu ummata Oromoo nyaachaa turtanii amata 27 guutuu ummata Oromoo gidirsaa turtaniiti hoggaa qabsoon Oromoo qarree gubbaa geessu. Rajaatu jettanii as deebitan jijjiiramnee jirra. Ummata keenya wajjin nuti jettanii as baatan. Ammaas Abiyyi Ahmedii wajjinis akkasuma ta'uu teessan. Ummanni Oromoo rafaan jiru. Takka rafeen beeku alaa fi biyya keessatti. Hanga sirna nama nyaataa sirna nafxeenyaa sirna oppiidoo hiddaan buqqisanitti hin taa'u ummanni. Sinarraan tana jaal eenyu Araarsoo Biqilaa jaal Araarsoo Biqilaa fiddanii hayyu duree gootanii maa hayyu duree oppiidoon godhina. Eenyutu hayyu duree abaa'u nu godha isiniin jee. Ummanni Oromoo isin gaafatee jira. Moo waan ummanni Oromoo filate isiniif hin ta'u isin duraanuu. Maqaan Oromoo jedhu kun oppiidoof kaansarii bar kaansara guddaa. Because diqaalaan bakka irraa deemtu hin beekne diqaalaan bakka irraa dhuftu hin beekne yeroo ummanni nuti Oromoodha jee isaan dhukkuba alaabaa tana gisee harkan isaan dhukkuba garaati isaan yaasa oppiidoo. Kaansar isinitti ta'ee jiraan waa'een Oromoodha oppiidoo kaansar isinitti ta'ee jira. Dhukkuba sammuu isinitti ta'ee jira. Osuma akka dhukkubsattaniiti garaa dachii galuu teessan osuma akkana isin dhukkubu du'u teessan. Warri irraa hafe immoo osuma akkana isin dhukkubu seeraa dhiyaachuu teessan. Hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo kan nuti beeknu jaal Daawwit Ibsaati. Jaalattanii jibbitanii because ummanni Oromoo hin buusne egaa ummanni Oromoo still Daawwit jecha Daawwit balleessuu tolchuu hayyu dureen keenya isaa amma jiru kanatti Daawwit Ibsaati. Jaal Araarsoo Biqilaa yoo feetan hayyu duree biltsiginnaa godhadhaa kaayyadhaa. Namni isin dhaga'u hin jiru. Namnummaan isin dhaga'u tokkolleen hin jiru. Hayyu duree biltsiginnaatii jaati hayyu duree biltsiginnaa godhadhaa kaayyadhaa. Anaatu isin hima jala mureetiin isinitti himaan ilmaan Harargee shawwaduudhaaf wanni isin dalagaa jirtan takka isiniif hin tasaakamtu takka. Ijoolleen Harargeen osoo hin baratinuu nama uumamaan barate anaa isin hima. Gizee dura dhalannu Oromoo ta'uu keenya nutti himaa nu guddisan. Warra garaaf hin bitamne warra aangoof hin bololle. Araarsoo hayyu duree gootan godhuu baattan qabsoon Oromoo if duuban deebitu. Hayyu duree biltsiginnaa godhaa fuudhaadha. Hin feenu nuti baasa Araarsoo Biqilaa bilisummaa Oromoo keessa haa ba'uu hin feenu. Maal nu godhachi taa'ee ummata Oromoo kumni meeqa mana hidhaa keessa osoo jiru osoo paarlamaa ol seenee maali wanni kun Abiyyi wanni kun maaliif deema Abiyyi maali wanni kun jee hin dubbatin achi keessa taa'ee ብዙ ማውራት ማያስፈልግ አፋን አማራ ይንቤኩ ተዱራን ይንቤኩ ጃርሱ ኩን አፋን አማራ በኪኒ ትደለቴ በካ አፋን አማራ ተሐሳኒ ምቲ በኪኒ ቱሬ በካ አፋን አማራ ተሐሳኒ ምቲ ይንቤኩ አራርሶ ቢቅላ አፋን ነፍጠኛ ሐሰው አፋን ቤኩን ቁቃ ከንከ ቡቅፈቴ ማን በይን እንዱ ሲዮስ ጄሰኒ ሱማ ተከንታቱ አፋኑ መከንከ ከቤቱን ረኮተንቴ ሂመቴ ኡመተ ሂደሚ ዳውድ ሳመና ከሰ ደሜ ጅራ maali dhaabadda bilisummaa Oromoo dillisan akka jirutti hidhamanii maneedhaa keessa jiran. Haya Jawaar Mohammad Faan illee nallaalchisan kafaa odaa yoo jettu taate waa'uma dhaaba kan keeti ummata sirraa hidhame dillisan maa dubbattee gadi hin bahin. Maaliif hin dubbatin dhiiroo dhugaan dhugaadha maaliif feetanii dhugaan dhugaa. Nuti biltsiginnaan hayyu duree nuuf filtiinuma. Isiniifiifuu takkaa teessaniifuu filatamtaniin beektan nama ergamuu malee oppiidoo ergamtuu namaa saroota namaa
saree buusaa dhuytu duris TPLF isin ergachuu ture arrallee nafxanyaa isin ergachuu jira tana ummanni Oromoo ni beeka tolchinee beeyna ummanni Oromoo keessaa fi alatti ummanni Oromoo akka duraanis TPLF isin ergachuu turte arraas akka nafxanyaa isin ergachuu jirtu we know that akka gaarii beeyna san nuti tanaan nun shawwadina as baatanii yoom takkaa ergattanii beektan ergamuu malee namni Oromoo fadootu namni dhugaan dhiiga Oromoo qabu saa ammaa kanatti sila warri lafaa ka'ee dubbachuu qabu isin tureen gizee hunda afaan namaa gizee hunda meeshaa namaa first of all Abiy Ahmed sabboonummaan qabu tana ni beeyna sabboonummaa hin qabu Oromoo dhiigni isaa yoo Oromummaa nuti irraan fuune dhiigni isaa Oromoo ta'e yoo dhalates nuti nama sabaaf hadoodu feena nama lammii isaatiif hadoodu feena nama dhaabbatee lammii isaa gurguru hin barbaannu nuti Oromoon abbaa fedhe maan taane obboleessa kiyya kana dhale yoo taates dhugaan raachi deemuun hin jirtu kajibni hin jiru araarso achi dhaqee osoo waa'ee dhaaba isaan dubbatin osoo waa'ee ummata Oromoo ka hidhamee hin dubbatin osoo waan takka hafuuran baasin waan isaan sikkannan qofa hollachaa araarso biqilaan ja'ama maaltu akkasi godhe maal taataati yoo opiidiyoon suma jeesti malee maal si gooti waan biraa watakka wanni ati idaatu sin jirtu kana booda jiraattu duutu watakka wanni Oromoodhaaf gootu sin jirtu babbaaragaa ati ija babaasa akka nama duuba marfeetti suuqanii yoo dubbatte si jeefna waan siin jenne dubbadhu jaaniini achi dhaabbattee waan hin taane haasoo ittaan dhiroo maqaan hun balleessin asiyaatanii nuti amata meeqa guutuu hoggantoota qabna hoggantoota maarree jenne isin jala deemuu turre lafaati namaa bilaashin godhina gantuu tedduudha duraanuu amata dila kana guutuu amata dila kana osuma wal gantanii osuma wal jalaa garagaltanii osuma diinaa wajjin teessanii haasoytaniiti amata dila kana ka isinii wajji qabsoo seene Eeltiraan isinii wajjin qabsoo eegalte bilisoomteeti biyya ifiidhaa bulfachaa jirti Mallas Zeenaawiin isinii wajjin daggala ture isinii wajji daggala tureeti bilisoomee amata 28 guutuu isin kolaasaa ture ammaan tana irraa gabbu'ee jechuudha qabsoo eenyuutiin qabsoo ummata Oromootiin qabsoo qeeroo Oromootiin osoo isin wal nyaattanii osoo isin hoggana jijjiirtanii osoo isin anaatu dura taata anaa itti anaata anaan maarree ta'a jettanii hoggantoonni jechuudha dhugaan jirtu tana amata meeqa guutuu burjaajo nama burjaajeessitanii fixaniiti ammaan tanallee biyya galtanii ummata Oromoo hajilmaan dhumaa jiru osoo laaltanii agartanii isaan irratti bilisiginnaan hayyu duree isinii jijjiirti bilisiginnaan dhuftee jara haga tokko walitti qabdee teessee isinii wajjin mari'atti mee mariin keessan maal ture diraamaa oppiidiyoon isin irra dalagaa jirtu hin agartanii nuti numaan beeyne kun diraamaa oppiidiyoon isin irra dalagaa jirtu ni beeynaa bar wajjin mari'ataniiti isinii wajjin ta'anii marii godhanii conversation bareedaa qabaachaa turre jee sarichi Abiy Ahmed jettanii san dhufee tuutarsirra namni amata dila kana qabsoo keessa ture akkamitti hagana firraa laaluun beeyne diraamaa ummanni maayyimiin kun dalagu akkami firraa laaluun dandeenye moo isinis maayyimii akka isaaniiti maaliif sitti beekta duraanuu namni baroomsa qabu namni beekumsa qabu ummata kana wajjin hin ta'u ni beeyna nuti oppiidiyoon nama beekaa hin feetu beekaa nyaatteef jalaafitti oppiidiyoon nama Alamaayyoo Atoomsaa ajjeese harka isaaniitiin summiitti naqanii bishaanitti ajjeesan bishaan keessa summii obaasanii namuma beekaa isaaniitti as bee hunda tokko hin feetu oppiidiyoon maayyimiin fedhanii nama takkaan baratin namni isaan jaalatan nama takkaan baratin nama akka kaabuttaa nama akka hangaasaa warra takkaa ABCD baratee hin beeyne kanaa jechuun warri isaan waliin qabsa'an warri oppiidiyoo wajji qabsooytu gootanni oppiidiyoodhaa jara kana naahima gootota oppiidiyoo mee nama tokko keessiin qabdu jabaa naahima namtak kanaa jechuun araarsoo biqilaa yoo duute humaan taatu
ummata kana jala olii gad fiidee waan hin taane hin haasa'ini diraamaa sirra dalagaa jiran yoo duutee sumaa si awwaallan Haacaaluu Hundeessaatu awwaallannee jirra Haacaaluu Hundeessaa itti boonyee awwaallannee jirra guyyaa takka dhiigni isaa akka ba'u abdii qabna guyyaa takka dhiigni isaa akka ba'u atillee yoo Oppiidoon si jeeste dhiigni kan kee ni ba'a guyyaa takka seenaan si yaadatti guyyaa takka as deebitee waan hin taane haaso'ittee ummata kan kee hijiba itti hijibdee afaan haasa'uu hin beekne waan hin taane dubbattee teetiifuu burjaajoo ittee bar ati fiifuu barra fayyaan qabdu akkaataatti jirtu si agarree jirra halkan meeqa guutuu qaaxaraa si bulchanii paarlamaa si fidan halkan meeqa guutuu si haxannaasisaniiti paarlamaa si fidan akkuma si jaalannee akkuma si kabanye sanitti akkuma araarsoo biqilaa nama keenya jabaa jennee bakka guddaa ummanni Oromoo hawaasni Oromoo guutuun sii qabutti akkasumatti silaanuu jiraatte hedduu feena tureen fedhii keenya ture gin Oppiidoon akka ifin feetu daleeddegaa fedhii isaanii dalagan immoo nuti isaan hin dhageenyu diraamaa daleeddanii dhiistanii nuti hin dhageenyu Oppiidoo namni Oppiidoo dhaga'u hin jiru Oppiidoon arraas diin Oromooti borus diin Oromooti gara fuulduratti illee diin Oromooti kun jecha Haacaaluu Hundeessaati naftanyaa akkas nu godhe naftanyaa maarreete naftanyaa takkan naftanyaan humaa isin hin goone naftanyaan ummata Oromoo ni sodaatti ka isin keessa dhalate isin keessa guddate afaan keessan baree nuti Oromoodha jeetu isin fixaa jira naftanyaan achi biyya isaanii jirtu san takkaa ummata Oromoo ni sodaattiin unkaan biyya san keessatti miti biyya namaa keessatti illee ni sodaatti naftanyaan anaatu isin hima ha isin fixaa jiru kanu duguugaa jiru ha akka Oromoo lafaan kaane nu godhaa jiru diqaalaa Oppiidoon diqaalaa Oromoo qulqulluu naayima Oppiidoo keessatti kaan jaartii Oppiidoo kaan haadhaa Oppiidoo kaan abbaa Oppiidoo hundi wanniin isaanii maal Oppiidoon kaan haadhaan naftanyaa kaan abbaan naftanyaa kaan jaartiin naftanyaa Oromoo qulqulluu nama sabaafa doodu Oppiidoon mee tokko aangorra dhiiftee jirti hunda kaasanii jiran jala haga gubba kaasanii jiran tokko hin jiru nuti Oromoo qulqulluudhaan nuti takkaa mirga namaa dhiibnan jenne takkaa ummanni Oromiyaa keessa jiraatu sabaa sablammiin takkaa nama wajji wal loltee hin beektu Oromoo takkaa nama isaanii wajji jiru wajji wal loltee hin beektu namni akka Oromoon ummata sabaa sablammii biyya keessa jiru wajji wal nyaattu ka godhe Oppiidoo Abiyyi Ahmed Bilisiginnaa Abiyyi Ahmed isaan eega Abiyyi dhufe booda ummanni Oromootii fi ummanni Amaaraa wal nyaachuu eegan isaan kana keessatti diraamaa isaanii dalagachaa jiran nama wal nyaachisaadha nuti ummanni Oromoo qaroodha ummanni Oromoo hin shawwadamnu ummanni Oromoo nama Bilisiginnaan shawwaduu dandeessuu miti Bilisiginnaan ummata Oromoo shawwaduu hin dandeessu Bilisiginnaa if shawwadaa isin gisee hunda isin akka if shawwaddanii jirtan Ahmed 27 gaafatiif LFs if sosobaa jiraachuu turtan takka takkatti namuu wal beeytanii jechuu wal shawwadaa gabbaatanii ummata keessan gidirsaa ummata keessan nyaachaati alaabaa tana kompiitara keessan keessa kaayyatanii deemuu turtan Oppiidoon akka namni sabboonaa isin hin ja'uuf hogga namni tokko sabboonaa keenya harkaddeeyee isin bira haasee isin galgala kannitan nama san isin beeyna kaabinee takka takkatti hin agartuu ban sabboonaadha biddeenumaa jechan ummata kanaa wajjin dalagaa jira malee laa kompiitara kiyya warri jettan kumaatamaan akka jirtan isin beeyna ummata Oromoo shawwaduu hin dandeessanii araarsoo biqilaa si jaalanna si kabanya afaan Oppiidoo hin ta'in Oppiidoon diraamaan sin dalagin takka sin dalaganii lammata si deebi'anii diraamaan sin dalagin geema Oppiidoo keessaa ba'i yoo duutee sumaan taatu seenaa bareedduu qabadhu du'i gootota meeqaa dhume gootota dilee tokko dhabne gootota dilee tokko awwaalle waa'ee Oromoo irratti seenaa bareedaa yoo duute sii wayyaadhaan seenaa if balleessitee du'urra seenaa bareedaa yoo duute irra wayyaadha seenaa bareedduu qabadhu du'i araarsoo biqilaa ati afaan naftanyaa ni humbeetu maal gootaati achi keessa teessee waan hin taane haasoyta
afaan yuun beetu afaan naftanyaan beetu wanni Abiyyi Ahmad haasa'u jiru siifuun galuu anaa si hima waan ummanni sana achi keessa haasawaa jiru tokko kasii galeen jiru gaafii ati gaafatte gaafii si barreessanii si kannan gaafii un gaafanne haasawa goote malee haasawni ati goote anaa unaan gashagashee jira unkaan nama biraatii miti haasawa jabaa tokkollee taatu silaa miseejii jabduu takkallee taatu dabarfattee achi keessaa gabbaate gaarii ture akkamitti diraamaan si daleediin oppiidiyoon amata dila kana guutuu qabsoo Oromoo keessatti umrii kan kee guutuu achitti qabsoo Oromoo keessatti lafaatee qabsoo Oromoo keessa waan meeqa taate akkamitti oppiidiyoo maayyimiin umaan beekne diraamaan si daleetti oppiidiyoon Abiyyi irraa eegali oppiidiyoon umaan beektu haasawa Abiyyi Ahmad haasawa agartanii jirtan jaraan waan namichi kun haasawa agartanii jirtan Abiyyi eenyu manguddoo si ergate ummanni Oromoo manguddoo sakkaasii ergateen beekuun bitamtuu hattuu akka ta'eetitti manguddoo sitti ergate malee nuti manguddoo naftanyaa maaliif manguddootti ergan akkam akka nuu ta'aniif warri manguddoo natti ergatan natti hin ergatina abeet natti ergadhaa jechuudha bar manguddoo na ergadhaadha manguddoo na ergadhaa na kadhadhaadha hogga manguddootti ergattee Oromoon kadhatte ummata yoo fedhe gallakkiseeti hunoo manguddoo natti ergataniitiin akkana na kadhatanii miratii isaanii godhee gallakkise nama na miratii godhee fiitu amma gabbee waa'ee Oromoo haasee jechuu deema namicha kana argatanii natti ergadhaa jechuu barbaadeeti namni sitti ergatu hin jiru namni sitti ergatu akka TPLF fudduun buqqisnetti isinis fudduun isin buqqisna malee namni si ergatu hin jiruun nuti gootota meeqa dhabne gootota meeqa awwaalle gootota meeqaatu dhumeen manguddoo akkasitti ergatanii fi wanni paarlamaa akkasitti teessee manguddoo namni ne ergatan manguddoo natti hin ergatina manguddoo warri manguddoo si ergate yoo jiraate maaliif waraabdee evidensii nuuf gadi hin baasin manguddoo ne erganii na kadhachuu jiran jettee dalagaa teessanii mitun hogga namni waan takka tolaan isinii wajjin eegale kaameraan gubbaa dhaabbattanii kunu akkana nuun jaan manguddoon Oromoo jala mureessanii muu manguddoon Abiyyi daytan jirtu ne kijiba isaa kijiba manguddoon Abiyyi daytan jirtu manguddoon osootti hin dhaqin akka namni manguddootti ergatu barbaadeeti hogga Oromoo manguddootti ergatte kaameraan waraabaniiti hunoo Abiyyitti manguddoo ergatanii mootummatti ummanni qabsaa'onni Oromoodhaa kun balleessanii jiranii amma boodatti hin deebi'anii gannuu lakkisi jaanii kadhachaa jiranii jaanii miidiyaa isaaniitiin olola hafarsuudhaaf olola hafarsanii hunu akkana dhaqanii kadhatanii maarree jaanii akkas jaanii jechuudhaaf malee manguddoon takka tatti ergamte hin jirtu silaatti erganii duruu miidiyaan gannuu baasan Oromoon shawwadamina duruu miidiyaan gannuu baasan silaa manguddoon Abiyyitti ergamtee jiraatti warri si kanatus yoo ta'e saroota kan keeti saroota si jala deemee buusaa dhugu warra waliin amata 27 guutuu ummata Oromoo fixaa turtan ummata Oromoo torchi godhaa turtan ummata Oromoo ajjeesaa turtan gootota Oromoodhaan namni nyaatee fixe isini oppiidiyuma arraati oppiidiyuma arraati Araarso biqilaa oppiidiyoon akka diraamaan sin daleenne rabbii kee sodaadhuuti geema kana keessaa ifbaase diraamaa oppiidiyoo kanaaf wannan tahin afaan hin tahin diraamaa oppiidiyoo keessaa bee oppiidiyoon diraamaan isii karaa takka naman geessu oppiidiyoon ummata qushaasha ummata umaa takka hin beekne ummata horii galaana kaa dhufe fakkaachaa deemte oppiidiyoon yoo lakki ani hin ba'uu isaan kun naa ta'anii jiran isaanii wajjin dalaga jette hayyu duree bilisiginnaa si haa godhan hayyu duree adda bilisummaa Oromoo isaan si godhuu hin danda'an ummata Oromoo si godhuu danda'a malee ummata Oromoo ummata gumii sabaa isaantu taa'ee Jaaldaawwit Ibsaa si ga'ee jira abakka kana araarso haabuu ati isaa wajjin taa'ee dalagi ja'anii namni itti murteessee isa kaasuu danda'u isa buusuu danda'u isaani malee bilisiginnaa miti bilisiginnaan diina Oromooti kanaafu diraamaan si dalagu jirti bilisiginnaani diraamaa bilisiginnaa keessaa bahi diraamaa bilisiginnaa keessaa harka gurradhu
Bilisiginnaan waa takka jechuudha miti. Bilisiginnaan uummata saree qoshaasha warra ilma isaanii ajjeesee gubbatti ililliidhaaf nama goota isaanii ajjeesee gubbatti cafaru. Nama Opiidiyoo jechuun nama Haacaaluu Hundeessaa ajjeesisiisee Haacaaluuf maal jaanisi mattaasabaa isaatiif jaanii afaan isaaniitiin isin haasawa. Wanna shan Finfinnee keessatti tanaan uummata Oromoo shawwaduu hin dandeessan. Isintu ajjeese Haacaaluu Hundeessaa ni beeyna dhibbaa dhibba beeyna. Period. Gubbaa deemtaniiti Haacaaluun akkasii Haacaaluun akkana godhanii maarree godhanii mitirkoota ajjeese mirroo ajjeese jettan. Namni isin beeka. Nama fittiin kofalchiisinaa kana daran. Addunyaan isin koflu jirti. Sabaa sablammiin adda addaa isin koflaa jirti. Opiidiyoo. Ummanni Oromoo duraanuu beeka diraamaa keessan. Diraamaa keessan waggaa 27 guutuu ummanni Oromoo ni beekan. Nama isin har'a shawwaddanii miti. Ijoollee dheengadda dhalatte shawwachuu hin dandeessan. Ummata Oromoo hayyoota dila kanaa miti. Ijoollee dheengadda dhalatte shawwaduu hin dandeessu Opiidiyoon. Kana ammaan tana diraamaa daleedanii mooraa golollee hiitanii jaaldaawwit ibsaa manatti hiitanii araarsoo biqilaa faayaamtanii araarsoo kaafaan nafxanyaan dhageenye. Paarlamaa keessa fiddanii babbaaragaa ija babaasaa araarsoo ija babaasaa waan dubbatu barreessitanii itti kannitanii achi itti taphattan jaarsa kana itti taphachuu jirtan. Isa dhiistanii namuma afaan Amaaraa beeku maaliif hin fidatina? Jara dheengadda isaa wajjin gololletti waliin haasaysiisaa turtan san. Eenyu burjaajessuuf deemtan isin? Filimni isin achi keessa haasoytan gabbee jira okee akka jirutti araarsa uummata Harargeetiin burjaajessinaa. Ibsaa eenyuti wannaa san uummata Shawaatiin burjaajessinaa. Diraamaa keessan isin dura gabbaa waan takka haasoytanii osoo isin hin finne uummata Oromoo bira dhufa. Burjaajessuun dandeessan uummata Oromoo abadan. Burjaajessuun dandeessan. Namni Opiidiyoon afaan nanaasa kanaas hin beektuun saha afaan kana qabee kan uunatti hin fakkaatu isaan. Afaan Oromoo afaan federaalaa afaan hojii ta'ee jiraa jettanii ifiif gabbaatanii haasoytan. Paarlamaa keessatti namichi isin itti haasoytan Diqaalaa Abiyyi Ahmad Jansan afaan Oromoo ni dhagaa. Araarsoo biqilaa yoo dhugaan goota taate yoo dhugaan dhiira taate maaliif achi afaan Oromoo dubbattee hin bahin? Abiyyi gaafachuu jirta malee warra si wajjin achi taa'usanii miti. Ma afaan Oromoo haasoytee gadi hin bahin achi keessa. Ummanni Oromoo hin shawwadamu. Harargee hin shawwadamina. Araarsoo afaan bilisiginnaa ta'ee dubbachaa jira malee afaan sabaa afaan Oromoo ta'ee dubbachaa hin jiru. Jaarsa amata meeqa qabsoo keessatti umrii isaa guutuu fixe. Hachi osoo deemuu ilmaan isaa bakka gurguddataniif. Sigalee ha ilmaan isaa achitti osoo oliiga qabsoo tana keessa deemuu ilmaan isaa gurguddatan. Nama kana arraan tana bilisiginnaan itti taphatte. Nama kana arraan tana bilisiginnaan as baastee diraamaa irratti dalagaa jirti. Ammallee araarsoo si jaalanna si kabanya. Bilisiginnaa jalaa deebi. Duutuu sumaan taatu kaayyoo tanteeta ganama kaayyoo adda bilisummaa Oromoo kagootatni meeqa irra wareegame san gadi lakkisin. Kaayyoo sanirra dhaabbadhu deem. Dildila Elemoo Qilxuufaa jaarraa abbaa gadaafaan taraaraan. Nuti Oromoodha. Nuti nafxanyaa miti jaanii Elemoo Qilxuu kadu'e. Nafxanyaa ifirraa kaasuufi. Elemoo Qilxuu kadu'e nafxanyaa ifirraa kaasuufi. Taaddee Birruu kadu'e nafxanyaa ifirraa kaasuufi. Alii Cirrifaan wareegama dila san kafalan. Waaqoo guutuufaan namni isaa wajji qabsaa'aa turan nafxanyaa jecha. Kaayyoo Oromoo kaayyoo abaa'oo taganamaa jijjiirtanii ummata Oromoo burjaajessin as baatanii nuti abaa'oo ganamaati. Abaa'oo isin bakka shanitti addaan guurrattanii qircaa
sangaa gizee qalatan addaan irratan akka qircatti addaan irratan nuti abaa'oo sanii miti nuti abaa'oo biltsiginnaati miti nuti abaa'oo elemoo qilxuu abaa'oo jaarraa abbaa gadaa gootota meeq kadhamne sababa abaa'oo jecha jawu kanatti gootota meeq awwaalle arsii keessa gootota meeq awwaalle harargee keessa gootota meeq awwaalle shawaa iluu abbaa boora kutaa oromoo 10 keessatti wallagga boorana keessatti gootota meeq awwaalte sababa maqaa abaa'oo jawu kanaan adda bilisummaa oromoo bakka jawu kanaan nama sabaaf qabsaa'u nyaatanii if jalaa fixxan nuti abaa'oo ganamaati arrallee borullee abaa'oo ganamaati nuti araarsoo biqilaa ammallee hedduu hin fagaanne deebii kaayyoo teeti irratti ummanni oromoo si jaalata si kabaja kaayyoo tan teeti irratti deebii nuti diraamaa nurratti hin dalagina kaan dhufee asin diraamaa adda addaa dalaga kun asin dhufee diraamaa kana dalaga kaan dhufee diraamaa kana dalaga eenyu namnummaa sabaaf qabsaa'ee oromoodhaaf hin qabsaajii oromoof wareegamu eenyu wal jaraa garagaltanii kaayyoo facaastanii wal gurgurachuu malee maali wanni sin godhaa jirtan maaliif amata dila kanan bilisoominii oromoo yoo nama abbaa fedhe oli qabdi yoo qabeenya abbaa fedhe oli qabdi maaliif bilisummaa dhabnee hogga jenne gantuu nu keessa guute gantuu gurgurattu warra gizee maallaqa harkee waan xiqqoo takkaan shawwadamtan dachii kaaree meetira 200 warra shawwadamu warra maallaqa Itoophiyaa miiliyoona meeqaan shawwadamu osoo miiliyoonuma sanuu isinii kananii gaarii intalti baalageensa miiliyoona 5 fudhatteeti Haacaaluu Hundeessaa ajjeefte miiliyoona 5 kannanii fi Haacaaluu Hundeessaa ajjeesisiisan dheengadda namicha Wallagga keessatti Laggasaa Wabiidhaa ajjeese Finfinnee keessa mana bitaniifiti Finfinnee keessa jiraachaa jira Laggasaa Wabii goota keenya ajjeese Finfinnee keessa jiraachaa jira yeroodhaaf gabbaanee iyyina yeroodhaaf waan takka u'uu jennee iyyina malee sanboota firaadisna Laggasaa Wabii nyaati arra silaa ajjeeftanii Haacaaluu Hundeessaa nyaatte silaa ajjeeftanii gootota keessan isin jalaa takka takka nyaachaa jiru silaa ajjeefne arra akkanaa miti akkanan taanu sila Laggasaa Wabii ajjeeseeti fuudhanii jaarsaa jaartiin Finfinnee tana keessa jiran personaalii nama isaan beeku jira waan inni oromoodhaaf qabsaa'e waan inni daggalee keessa hafeef nan ajjeesin ajee mana namaa seenee osoo kadhatu nama inni bira dhaqee nyaata nyaatu ajjeese Laggasaa nama inni duraan bira dhaqee isa biraa nyaata nyaatu nama kiyya jee namni inni itti dhiyaatutu dabarsee isa kannee ajjeese jechuudha Laamrootis Haacaaluu Hundeessaati wajji saayiba walitti dhiyaatan ilmaan gandaati wal beekan nama isaa taatetti dhiyaatte namni beeku ni beekan walitti dhiyeenya Laamrootii fi Haacaaluu Hundeessaa qaban namuu ni beekaa jechuu ijoolleen saayibotan isallee ni beekan gabbaanillee yoo dubbachuu didan Laamroon maallaqa fudhatteeti Haacaaluu ajjeeftee jechuu nama saayiba jee inni itti dhiyaatee waliin deemu Haacaaluu nyaatte intala sani nama hoggatti dhiyaatan nama firraa eega oromoo bitamtuu wajjin saayiban ta'ina oromoo bitamtuu irraa fagaadha gootota keessan nama ammaan tana daggala keessa jirus namni dabarsee isin kan nu taa'u ummatuma keessan tana jala muraa beeka diinaa fi fira keessan addaan baafadhaa deemaa gizee qabsooytan gantuun gizee hunda kaan dhaabagan kaan sabagan kaan maal ja'a nuti akkam taana nuti jidduu kana gubanne ilmaan oromoo jidduu kanatti maraachuuf deemnaan sammuun keenya nu oowwitee jirti sirriin jirru wal jalaa garagaltanii hadhaaba ganuu hedduu hasaba ganuu akkas haasilaa dhaabaaf qabsoo hin ajuu yeroo xiqqoo booda dhaaba ganee agarra uummata oromoo bakka buuna jiru uummata oromoo ganeeti naftanyaa jala deemee naftanyaa wajjin dibbeetumuu agarra waan xiqqoo takka isin kannanii isin shawwadan miiliyooneriinis ni du'a okay namni qabeenya qabaateef kaduwarraa oolu hin jiru guyyaa lubbuu rabbiin ni duuta singee ni duuta miskiina taateetis ni duuta taajira taateetis ni duuta wanni ati ittiin awwaalamtu huccuu takka
بليونير يو تاتي هجونا تتين أولم هجو تك كمسلمة هجو أدي تكا مرمي أولم ككريستانا سوفا وفتيتي ساعتين تكون أولم أبين ياف جتني وان أمني إسني كنّي إسني شودو في جتني سابخ إسني غنينا guyyaa duutan suumunii takka fudhatanii raandeemtan suumunii takka asirratti isin jala hafa qabeenyi oppiidiyoon isiniin kannitee saba keessaniin isin ficcisiiftu asumatti isin jala hafa isinii wajjin biyya keessan seenu seenaa gaarii isin yoo duutan seenaa gaarii ilmaan keessanii dhaamaa du'a abbaan kiyya goota ture ilmaan abbaan isaanii gootummarra du'an abbaan kiyya goota ture anin tala gootaati anin moo gootaati jettee qoma dhaattee dhaabbattee dubbatti ilmaan abbaan keessan gantuudha yoo akkam tahan abbaan kiyya saba ganee oromoo wajjin as bahanii taphachuu hin danda'an oromoo wajjin as bahanii qoflanii taphachuu hin danda'an sabni kaan diina jee isaan firaafa keessa oromoon isin ilmaan goobanaati jettee isaan firaafa keessiti saba isaaniitti as dhiyaatanii saba isaaniitti wajjin deemuu hin danda'an seenaa bareedduu ilmaan keessaniif dhiisaa du'a yoo du'a taate osoo gamana qilleensi akkana isin ari'uuti lubbuun teessan isin baatiin oppiidiyoon teessitiifuu miskiinaa maal qabdii maaliin isin bitti oppiidiyoon wanni isin bittu maali qabeenya oromoo moo dachi oromoo moo maallaqa oromoo irraa guuran isinii kannanii oromoo irratti isin bitanii oromoo irratti isin jijjiiranii yoo bilisomtan yoo oromoon bilisomte yoo bilisummaan oromoodhaaf dhufte waan irra oppiidiyoon isin sossobdu kanaa miti kana caalaa harkattan qabeenya oromoodha ka oromoo nyaachuu dadhabde ka diinni ittiin taajiree fooqii meeqa ittiin jaarrate qabeenya keessanii mirga saba keessaniitiif falma mirga ilmaan oromootiif falma mirga oromootiif iyya bilijlici oppiidiyoon isin duraan deddeemtu kanaa miti qabeenya oppiidiyoon sii kannitu maal sii godha takka miiliyoona 2 takka miiliyoona takkaa fi mana sii kannan wanni biraa maal inni dhuma wanni san sii godhan maal or hayyaman bizinasa ittiin dalagattu sii kannan sanii fi har'aan tana kaasbaatan ilmaan oromoo gurguraa jirtan takka takkaan isin gurgurtanii dhiistanii ilmaan oromoo qabsoon if duuba hin deebitu gaafa minili goobanaa daacee faanis fi tabraarii faanis numa turan oromuma isaanis goobanoota gaafasis numa turan qabsoon oromoo takkaa dhaabbattee hin beektu anaa miti ilmoon ilmootiyyaa qabsoo oromoo yoo agarte gahaadha ilmoon ilmootiyyaa gaafa sanillee numa jirti oromoon garaa keessanii jettanii saba keessanii gurgurina aboo nu dhiisaa gubanne yaakee nu gubinaadha bitamtu gantu oromoon osoo bitamuu baatte osoo wal jaraa garagaruu baatte amata dila kan hin gabroomtan amata dila kan warri dheengadda Jawaar Mohammadii wajjin Facebook kanarraa qabsaawaa ture arra bilisiginna asii afaan banaa jira hundi isaanii takka takkattiin isaanii deeggartuu bilisiginnaati maaliif mana harkatan maaliif bilisiginnaan maallaqa kannitee fi kuulii jalaa bahan kanaaf as garagalanii nama dheengadda sabab qabsaa'u ture irratti arraan tana deebi'anii qabsaa'aa jiran kaadiroonni oppiidiyoodha kaadiroonni bilisiginnaadha ammas yaatanii nuti kanneen dhaga'uu dinnaan kanneen qushaasha dhaga'uu dinnaanii araarsoo biqilaatiin dhuftan amma araarsoo biqilaa jijjiirtanii hayyu duree jettanii araarsoo biqilaa hayyu duree bilisiginnaatii yaa poosti godha addis waaraggaafaan taayyeen faan warri Facebook irra poosti gootan san warri oppiidiyoo jala warri oppiidiyoodha araarsoo biqilaa hayyu duree bilisiginnaatii jaati poosti godhaa deemaadha oromoo takka ta'e isin dhageessu hin jirtu tag hayyu duree adda bilisummaa oromoo jaala araarsoo biqilaa isinittuu nafne sareen gisee hunda sareedhaan isin torba dhiqamtanillee hin xaaramtan oppiidiyoon torba dhiqamtu hin xaaramtuun gara gaggalchinee gamana gara isin galchinee ni wayyaawan mee afa taayimii kannaaf jenneeti torba dhiqamtan hin xaaramtan
Abu torba najisa ta'uu keessan agartee Oromoon isin jalaa garagaltee OPDO naa isin hima. Isin karkarsanii isin dadhabde Oromoon. As deebi asaba keessaniif hojjedha. Nuti ummata biyya san keessa jiraatu sabaa sablammii finnan jen mirgi Oromoo ummanni kun nu gabroomsu turanii mirgi isaanii dhiibamee keenya haa eegamu isiniin hin jenne. Kun qaraati isin qaraatani malee kitaaba isin halkan dubbisaa bultani malee gaafiin Oromoo tana hin turre OPDO. Gaafiin Oromoo mirga keenya irratti waan keenya irratti abbaa taane akka ilmi namaa tokko kabajamee jiraatu kabajamnee haa jiraannuudha malee ummata sabaa sablammii biyya keessa jiru nuufixa. Isaan nu gabroomsa nuti nu bilisoomsa isiniin hin jenne. Isini namni diraamaa dalagu aangoo keessan dheereffachuuf kana. Wanta kaan naaf asirratti namicha afaan xaasaadhaa san kalee paarlamaa keessa taa'ee haasa'u. Waan jedha geessanii gaafa Jawaar Mohaammed faan jeelaan Oromiyaa keessa deemanii yaa ሁሉ ህዝብ ወጥቶ እንደዛ ሲጫው እኛ ፈርተን ነው ቤት ውስጥ ቁጭ ያልነው what is going on ብለን ነው ዝም ያልነው ጂ ማልቱ ደሙ ጅር ኦሮሚያ ከሰ ጀኔ ጫል ጀኔ ጂ ሀገስተ ከሶዳ ቀብዲ ኦፒዲዮን ጀዋሬራ ጎታ ኦሮሞቲ ሌንጭ ኦሮሞ ኦሮሚያ ከሰ ደቄ ሌንጭ ኦሮሞ ጊዜ ኦሮሚያ ከሰ ደቄ ኦሮሞ ነከሲ በሮዲፍ ባቴ ኢሲኖ ሆጋ ኢሲን ዱፍታን ኦሮሞ ዱፍ ፉኛን ኢሲን ራቀበት ኢሲን ራ ገረገልቴ ደምቲ agartanii jirtan gaafa Jawaar Mohaammed baale dhaqe agartanii jirtan gaafa Abiyyi Ahmed baale dhaqe dirqiin ummata baastanii ummata haga san harkattan namni akkami aangoo ifiitiif jecha ummata saba ifii dila kana gurgura Oromoon bar isin hin feenu isiniin hin jenne Oromoo jala deebi'a Oromoof hojjedhaa isin hin jette malee Abiyyi si feena hunda keessan isin feenaa isin ilmaan Oromooti gin sabaaf dalagaa isin hin jaan sabaa dalaguun isin dhukkubaga Cancer, Jawaar Mohaammed cancer isini teemi. Cancer yoo nama qabe nama ajjeesa malee hin fayyu bar. Jawaar Mohaammed cancer isini te. OPDO cancer isini te Jawaar Mohaammed. Oromoo kuma qabdi Jawaar Mohaammed kuma. Qoshasha deengadda asii isini jala galtee dibbe isini tumtuu mitiin goota meeqa qabdi garaan haati Oromoo goota meeqa dhalte. Goota meeqa nama kaayyoo ifirraa akkanaaf akkanan jenne Jawaar Mohaammed nama kaayyoo irraa akkanaaf akkana jawu mitiin nama saba Oromootiif gize hunda nama fedhii Oromoo gize hunda ummanni Oromoo maal fedha je'ee dhaggeeffatu ummata Oromoo goota akkasiitiin isin saree malee namni isinii ta'u hin jiru saroota foon isin dura darbanii saree dilluu ni beetanii miti dilluu isin dura darbaniiti ummata keessan isin ficcisiisaa jiran amata 27 TPLF ammaan tana nafxenya nu fixanii dhabamna malee nu addunyaa tanarraa dhabamna malee OPDO yoo dhugumaan isin ummata Oromoo fixuu dandeessan nu fixanii dhabamna malee isin jalatti hin bullu kaayyoo teessan ta'e isin deemtaniin tanaan ummanni Oromoo ka isinii deemu hin jiru ni dhabamna Zabana dukkanaa sanuu Minilik faanuu Oromoo fituu dadhaban. Manaama keessaa kaa bayyanadha ija banadha. Nuti akka namatti takkaa isin jibbineen beeknu. Diqaalallee taatan Oromiyaa keessa dhalatanii guddattan afaan Oromoo dubbattan. Mee afaan uummata kana jaaniin namni hedduu isin harkarsuu ture. Diqaalaan gangisee hunda diqaala abbu torbatti hin xaaramtan najisni torba dhiqanillee hin xaaramu isin akkasi najisa isin akkasi ulmaan Oromoo hin shawwadamu araarsoo biqilaa si jaalanna si kabanya bilisiginnaa jala as garagali akkuma duraan abaa hojjettee dhaabbachaa turte arraas abaa hojjee dhaabbadhu bilisiginnaa jalaa dhayi as garagali yoon taanoo hayyuu duree bilisiginnaa ta'e bilisiginnaan deem tana dubbiin jirtu jechuudha nuti OPDO jaalachuuf illee teenyu OPDO fedhuuf illee teenyu OPDO hin xaaramtu ga amata nama guutuu ni xaaraman jenneeti cal jennee tattaa'u turre amata nama guutuu sodaa isaanii ana akka nama Oromoo tokkotti ja achi taa'ee qaallechisan Oromiyaa ውስጥ ያ ሁሉ እንትን ሲካሄድ ፈርተን እኮ ነው ቤት ውስጥ ቁጭ ያልነው ወይ
መፍራት አለብህ። የኦሮሞ ህዝብ ውሃ ነው። ኡመኒ ኦሮሞ ቢሻን ዮ ተከከ ህንዳበቱ ኦሮሞን ቢሻን ዮ ኻቴ አስገረገልተ ኢስን ረጂቲ ኦፒዲዮ ኢስን ኡካምሲቲ ኡመኒ ኦሮሞ ኡመት ኦሮሞ ዳቡን ደንዴሰን አባን ከሰን አመተ ዲደሚ ቶርቦ ኦሮሞ ሶሶባ ወጅ ጅራቻ ቱረን አባን ከሰን ኦሮሞ ጅልማን ፊጣን ቱረ ጅልማን ዳን ቱረ መለስ ዜናዊን ተከተካኒ ሀርከን ዱፌ ፉዱ ቱረ መሌ ኦሮሞ ዮ ኻቴ ኢስን ረገረገልቲ ኢስን ፊጥ ኢስኒ ሚቲ ዋን ኢትዮጵያ ጀንቱ ተነ ንዲድ ከናፉ ዳበዳ ኑራ ካኑማ ዋንንጆ ዋን ብራን ቀቡ አራርሶ ቢቅላ ሲየቻ ከኒን ኦልሴኒ ኦፒዲዮን ድራማ ሲንደለጋ ጅርቲቲ ጌመ ኢልማን ነፍጠኛ ሂምቤይቱ አቲ ነመ ደገለ ከሰ ቱሬ ነመ አመተ ሜ አራርሶ አፋን ነማቱን ቤይቱ አቲ ተዱራን ዱራ አፋኑ ሙመኒ ኦሮሞ ሃሶ ከናው ስሪትን ቤይቱ ቢኮዝ አመተ ሜ ኡመተ ኦሮሞ ዲወጅ ወለገርቴን ቤይቱ ቀብሶረን ቱሬቴ ቀብሶ ከሰ ቱርቴ አማ አፋን ነፍጠኛ ሂምቤይቱ አቲ አፋን ነፍጠኛ ሂምቤይቱ አስባቴ ነፍጠኛን ድራማ ሲን እንደለጊን ታየን ፋንሲቲን ተበቲን ሲተበቻ ጅራን አፋን ኢሳኑ ማኑ ወሪ ነች ትሮኩኑ አፋን ወሊን ቤኹ ኦፒዲዮን አፋን ነማን ቤቱ ፈርስት ፎል ነምኒ አፋን ነፍጠኛ ስርትን ቤኔ ማር ጎዳው ፓርላማ ኸይሳ ወኒ ጎቱን ጅርቱ ኡመት ኦሮሞ ተስዴቢ ኡመኒ ኦሮሞ ሲጃለተ ኡመኒ ኦሮሞ ሲኸበጃ ኡመት ኦሮሞቲ ወጂን ቀብሳይ ብልጽግና ኸይሳ በሂ ኡመት ኦሮሞቲ ወጂን ቀብሳይ አኩመ ዱራን ቀብሳዋ ቱርተቲ አኩመ ዱራን ካዮ ገነማ ጀቴ ዴማ ቱርተቲ ብልጽግና ኸይሳ በሂ አመለ ካዮ ገነማ ጀይዴም አከሲ አመለ ሲጃለና ሲኸበኛ ብልጽግና ጀላ በይ ብልጽግና ጀላ ዳበዱ ኻና ድራማ ብልጽግና እንዴምቱን ኑቲ ሲን እንደገኝ ኡመኒ ኦሮሞ ሲን እንደገው ነጋ እናቱራ